Florida kan bulchan gameessi siyaasa Ameerikaa Ron DeSantis dhalattuun Somaaliyaa Ilhaan Omar lammummaan Ameerikaa ishee irraa mulqamee akka biyya ari'amtuuf gaafataniiru. DeSantis kana kan gaafatan erga Ilhaan waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaan waliif mallatteessan mormuun yaada ishee kennitee boodadha. Biraanuu Gammachuun dabalata qaba. Miseensa paartii Dimokiraatii kan taate bakka buutuun bulchiinsa Minnesotaa Ilhaan Omar sanbata darbe hawaasa Somaaliyaa Ameerikaa jiran waliin hoteela tokkotti walgahii geggeessite irratti haasaa isheen taasifte falmisiisaa ta'eera. Haasaa ishee miidiyaa hawaasaa irratti baay'inaan qoodamuun namoota hedduu gidduutti falmii kaasise kanaan waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaa waliif mallatteessan mormuun yaada ishee kennite. Somaaliyaa irraa adda baatee akka bulchiinsa walabaatti kan of bulchaa jirtu Somaalilaand ji'a tokko dura waliigaltee walhubannoo Itoophiyaaf carraa ulaa galaanaa banuu mallatteessitee turte. Ilhaan dantaa Somaaliyaa kabachiisuuf bakka mana maree Ameerikaa keessatti qabdutti fayyadamuun waan barbaachisu hunda akka raawwattu dubbattee jirti. Ijoollee keessan keessaa tokko dantaa keessan bakka bu'uun Koongireesii keessatti argamti. Hangan mana maree Ameerikaa keessa jirutti Somaaliyaa yaaddoon hin mudatu jechuun ulaan galaanaa ishee Itoophiyaanis ta'ee biyya biraatiin hin fudhatamu yoo jettu ni dhaga'amti. Ilhaan itti dabaluunis jalqabaan Somaaleedha. Itti aansee ammoo Islaama jechuun dubbachuun ishee namoota siyaasaa Ameerikaa caalaatti kan aarse ta'eera. Dhiyeenya kana paartii Riippablikaanii bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf Doonaald Tiraamp waliin dorgomaa kan turan DeSantis haasaa Ilhaan Omar kana hordofuun barreeffama tooraa X isaan irratti barreessaniin Koongireesii keessaa ari'amtee lammummaan ishee mulqamuun biyya ari'amtu jechuun gaafatan. Miseensi Koongireesii kan biraa Maarjoorii Giriinis kan shororkeessitootaaf gara laafummaa qabdudha jechuun Ilhaan Omariin kan qeeqxe yoo ta'u, ilmi Doonaald Tiraamp Juuniyer ammoo Ilhaan Somaaliyaaf Islaamaaf dursa kennuu isheetti Ameerikaan ajandaa ishee miti jedhan. Ilhaan kanaan duras dursitoota paartii Riippablikaanii fi deeggartoota waliin irra deddeebiin falmii keessa seenaa turteetti. Bakki dhaloota ishee Somaaliyaa Moqaadishoo kan taate Ilhaan Omar baqannaadhaan Ameerikaa kan seente jalqaba bara 1990tti ture. Bara 2016tti erga miseensa mana maree Ameerikaa taatee filatamtee booda Ilhaan Islaama miseensa mana marichaa jalqabaa ta'uu dandeesseetti. Obsituu Mustafaa godina Harargee ba'aa aanaa Kombolchaatti hojjettuu waajjira geejjibaa yoo taatu abbaa warraa ishee obbo Ariifee Aliyyi Huseen waliin waggoota 6 gaa'ilaan turanii ilmaan 2 horataniiru. Dhiyeenya garuu sababa naaffaatiin wal dhibdeen gidduu isaaniitti mudachaa erga ture booda kamisa amajjii 25 abbaan warraa ishee asiidii fuula isheetti naquun miidhaa guddaa addee obsituu irra geessiseera. Abbaan addee obsituu obbo Mustafaa Taayyee akka BBC'tti himanitti abbaan warraa intala isaanii halkaniin ture gocha kana kan raawwate. Maatii olaanaatu dubbise. Hojii geejjibaa kana seentee barnoota isii digriillee xumuruu barachaa jirti jechuudha. Eeguma isiin hojii mootummaa kana eegalteewu waan akka hinaaffaa wayii kaasee mana keessa lola itti kaasee galgalarraa yommuu sa'a 9 ta'u asiidii bitatee asiidii rifeensasii guutuurraa eegalee fuulasii hundatti gannaqee badee jecha guusiin iyyitee kaatee gubadde jettee iyyitee kaatee ollaan lafaa wajji itti ka'e qaama qullaa baatee hulaa shummansii dura dhayitee achitti iyyitee lafa dhoyite jechuudha. Obsituun ijoollee qabdi? Ijoollee ilmaan 2 qabdis. Amma asiidii kana kan irratti naqee eenyu? Abbaa warra isheeti. Ariifee Aliyyi Huseen. Eegasii booda waan ta'e manatti maa egaa halkan kun ta'e booda? Achi booda waggaa isiin ollaan iyyitee ollaan dhufee mucaatee akkana fiditee jedhanii ana kaasan hospitaala Harar kan Yuunivarsiitii Haroomayaa achi tiree jechuudha. Miliqee jira jechuudha abbaa warraa ishee kun balaa irra. Miliqee jira ilaamaan qabne. Miidhaan irra ga'e asiidii kanaan amma intala keessan kanarra qaamni ishee hagam miidhame eessa faatu asiidiin kun gube? Qaamni ishee fuulli akka jijjiirutti badee jira. Gurri ishee tokkos goggogee jira. Sanyii irraa jijjiiruu fedha. Funyaan ishee gama tokkos miidhamee goggogee jira. Rifeensasiitis guututti irraa ka'ee jira qiqqitee mataan madaawee jira. Ija takkarraas miidhaan ga'ee jira jecha. Poolisiitti beeksistanii maaltu hordofamaa jira? Poolisiitti beeksifnee eega torbaan guute booda poolisiin kaleessa poolisii inspektara achitti hojjetu kalee dhuftee jechasii irraa fuutee qaalisii irraa fuutee kalee akkasii kuttee jechuudha. Kanaafuu isin akka maatiitti namni balaa kan intala keessan irraan gahe hordofamee seeratti nu dhiyaachuu qabaadha. Hordofamee wanti waan ajjechaa lubbuu caalaa namatti nama ajjeesirra caalaa waan gocha sokonneessaa
halkan dukkanaa dubbuu godhatee hojjeteef kanaafu akkuma bulchiinsa magaalaatittuun akkuma bulchiinsa aanaatittuun balaan hammana dubartoota irratti qaqqabu hojjettuus taatee ta'uu baatteen jila kana akkanatti laaffisanii laalanii usuun kanaafuu natti dhaga'amee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa Kombolchaa aadde Hindii Mustafaa haleellaan asiidii aadde obsituu irratti raawwatame yakka sukkanneessaa ta'uu himuun shakkamaa miidhaa kana raawwates poolisii fi qaama nageenyaa waliin ta'uun hordoffiin barbaachaa jiraachuu himaniiru. Aadde obsituu gocha hin taane turre gaggeeffame akka waajjira dhimma dubartii fi daa'immaniitti hanga hospitaalaa deemnee isiillee laallee turre ergasii deebinee qaamota aanaa keenya jiru hundaa wajjin wal qindoomne odeeffannoo adda addaa guurrachaa turre iddoo inni jirutti illee iddoo shakkii isaan irraa qaban hundallee waajjira poolisii wajjin deemnee laalaa turre iddoo isaan shakkatan hunda barbaannee ni dhabne ammallee jalaa nafne qaama nageenyaa waliin qindooyne isa barbaadaa jirra gochi isii irratti raawwatame san gocha suukanneessaa fi waan akkanaa takkas dhageenyeen beeynu gaafa isaa harkanne san qaama seeraa duratti nulleen akka nama dubartootaa dhaabbateetti gaafa inni to'atame seerri maal ja'a waan jiru sun mirgasii dhaabbannee falmineeti murteellee murtee barsiisaa akkatti kannan cina dhaabbachuuf qophiidha jechuudha. Oromoo kuullee afaan Oromoo alfabeet script jechoonni kunneen guyyootaan asitti fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaa afaan Oromoo biratti guddoo ijoo dubbii ta'anii jiru. Maali jennaan ka'umsi kanaa qorannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti dhiyaate ture. Maxxansaalee qoodaman kanaan qorannoon dhiyaate kun yaada qubee afaan Oromoo bakka buusuuf kaayyeeffatedha jedhamuun akkaan qeeqni irratti dhiyaachaa ture. Waraqaa qorannoo kana kan dhiyeessan Profeesara Gargaaraa fi yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa ogeeyyiin garaagaraa 7 ol ta'an qubee afaan Oromoof ta'a jedhan akka bocanii dhiyeessan hubachuun kana walitti qabanii qorannoon dhiyeessuu isaanii dubbatu. Dhimma kanarratti waa'illi koo Eliyaas Hordofaa dubbiseeraani. Mata dureen qorannoo kooti xiinxala uumama qubee afaan Oromoo jedha. Ijibbaata hayyotaa fi firiidha maatii isaaniidha. Waan qubee kanaa waggoota hedduudhaa fi afaan Oromoo akkamitti barreeffamaa, afaan Oromoo akkamittiin gara barreeffamaatti finnu kan jedhu dhamaatii hayyotaa ture. Achirraan qubee saabaatiin yaalanii ta'uu didee, qubee arabaatiin yaalanii ta'uu didee, boodarraa qubee laatiinirraa sagalee afaan Oromoo fi ta'u mijeessanii jechuudha. Yookaan immoo mallattoo afaan Oromoof ta'u qubee laatiinirraa mijeessanii yeroon waggoota kana keessa afaan Oromoo barsiisaa wantoota ilaalaa adeemu namoonni qubee uumanis akka jiran immoo Survey of Oromoo Literature keessatti nan ilaalaa. Sheek Bakirii Saphaaloo qubee uumeera kan jedhu qubeen uumee wajjin beekaa. Booda keessaa kitaabonni garaagaraa maxxanfamanii gadi ba'uu jalqaban. Kitaabota ba'an kana keessatti namoonni qubee uuman kan biraan illee akka jiru kitaaba irraa arguu jalqabe. Namoonni qubee haarawaa uumanii uummata barsiisan jiru. Bifa akkamiitiin barsiisu? Kaan isaanii qaamaan argatanii, kaan isaanii yuutuubiidhaan, kaan isaanii dijiitaal miidiyaa warra jennu kanatti fayyadamanii waan ofii silaa uuman uummata yeroo isaan barsiisan fa'aa argee jechuudha. Afaan Oromoo irratti maaltu deemaa jira kan jedhu gaaffii keessan galee. Kanaafi qubeen uumamu kun, qubeen haaraa kun uumamuun maaliif barbaachise gaaffii koo ture. Achiin booda namoota qubee kana uuman, qubee adda addaa kana uuman gaafadhee dookimentii guutuu akkanaa kennan yeroo isaaniin gaafadhu isaan namoonni garri caalaan ayyamamoo turan jechuudha. Namoota lubbuudhaan jiran 6 keessaa namni tokko odeeffannoo naa kennuu didee, namni 4 odeeffannoo guutuu naa kennee, nama isa tokko immoo argama isaa guutuu argachuu waan hin dhabeef dookimentii isaa guutuu argachuu hin dandeenye. Garuu inni har'ayyuu qubee ofii uume sana yuutuubii irratti barsiisaa jira jechuudha. Isa booda dookimentiin fudhadhe kana walitti qabeen namoota sanas gaafadhee waan isaan irraa ka'an ilaalee qaawwa akkamii duuchuuf akka ka'an ilaaleen qorannoo qubee nama 7 of keessatti hammate kan Sheek Bakirii Saphaaloo dabalatee jechuudha. Qubee nama 7 of keessatti hammate hojjedhee qorannoo kana fudhadheen gara yuunivarsiitii Wallaggaa deemee jechuudha. Yeroon sana dhiyeessee deebi'uu gaaffiin namoota negeetiivii ture. Akka waan qubee balleessuuf ka'etti fudhatame. Erga wanti kun miidiyaa hawaasaa irratti deddeemuu eegaleen booda yuunivarsiitiin Wallaggaa karaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa wayii baaseera argiteetta yoo ta'e isaan wajjin hubannoo akkamii qabda turte? Ibsa kana baasuun isaanii sirriidha. Sababni isaa yakkamaa yuunivarsiitii Wallaggaa ta'ee jechuudha.
waan barreeffamu sana keessatti laagiin lammaffaa dhufaa jira kunoo yuunivarsiitii Wallaggaatu hoosti godhe jedhanii waan isarratti barreessaniif ani immoo sadarkaa dipaartimentiittan yaada kana fide malee sadarkaa yuunivarsiitiitti hin finne jechuudha. Lammaffaa immoo qorannoo tokkotti yuunivarsiitiin itti gaafatamummaa kan inni fudhatu yoo ofii isaatii hojjechiisedha. Anaan dhaabbanni qorannoo kana hojjedhu jedhee na ajaje hin jiru. Yookaan yuunivarsiitii Wallaggaa nan ajajne yookaan yuunivarsiitiin Finfinnee nan ajajne naan. An ofii kootii nan hojjedhe waan ta'eef qorannoo sanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu an. Ilaa waa'ee qubee uumuu ana miti qubee kan uume. Ani qubee uumameen qubee 7 ilaale. Sagalee uma tokko irratti qubee 7tu bakka bu'ee jira. Namoota adda addaa 7tu maal godheeyyuun isa sana fidee xiinxalee. Ani kuulleen dhufee tiina baratamu jedhee murteesse yookaan immoo hojiirra haa ooluun jedhe miti ani qorannoon dhiyeesse. Namni tokko immoo qorannoo dhiyeessuu danda'a hojiirra oolchuuf dhiisuun immoo kan uummataati jechuudha. Kanaafi yuunivarsiitiin Wallaggaa yaadicha ofirraa deebisuun isaa sirriidha. Sababni isaa yakkamaa isa godhan waan ta'eef. Amma hojichi qorannoo dhiyeessuu yakka yoo ta'e yakkichi anatti murama malee. Yuunivarsiitiitti wanti muramu hin jiru jechuudha. Gara fuulduraatti yoo wantootni akkasii afaanicha irratti qubee dabalatee seerlugas ta'uu danda'a waanota garaagaraa irratti falli akkam ta'uu danda'a akkamittiin itti adeemama. Dhimma kana silaa beektaa amma isa uummatii wal lolu kana silaa dhaabbata afaaniitu hojjeta. Dhaabbata afaanii jechuun akkaadaamii afaaniitu hojjeta ture. Amma biyya keenya keessa immoo afaan Oromoo akkaadaamii afaanii hin qabu. Akkaadaamii afaanii jechuun silaa waa'ee qubeessatu murteessa. Burjaajii uumame kana kan silaa qorannoodhaan gara sirriitti fidu isa waan namni qubee uumellee silaa gara kanatti geeffata jechuudha. Amma immoo erga kana dhabne yuunivarsiitiitti geessine jennaan yuunivarsiitii keessattuu waan akkasii haasa'uun dhorkaa akka ta'etti kunoo warri feesbuukiidhaa dubbatu. Kanaafi ani akkaadaamiin afaan Oromoo osoo dhaabbate silaa qorannoo abbaan barbaade dhaqee galchate akkaadaamiin afaanii immoo ogummaadhaan ilaalaa malee waa'ee rakkinaa kana waggaa 50 irraas rakkinuma afaanii haasofna. Kana waggaa baay'ee kan irratti dubbadhee jechuudha. Yoo qorannoon dhufe qorannoodhaan kuffisuudha malee pirsenaalii namatti deemuun sirrii miti. Nama arrabsuun sirrii miti. Kanaaf hayyoota yuunivarsiitii irraa kun hin barbaadamu. Maaltu hojjetame mee jedhanii na gaafachuun hin danda'amu. Baay'ee isaanii abbaanaaf ta'u. Baay'een isaanii anaa fi barsiisota kooti. Na waamanii mee gurbaa maal hojjette fidi. Kun sirrii miti. Kana daqiiqaa hin ta'u jedhanii natti dheekkamuu danda'u bara. Ani qorannoodha kan hin hojjette. Ogummaadha.